وقال لما فاكينا جنواري كل شان أربعة وقال لما فاكينا هنقا بلتي جارني والله نم كل تكار كسين كان نشيس يعني جبا إلما جبا دوغا كان سومان جاكبت جبا ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي مبروك 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 هاتي وبسنان يا قول وقال لما فاكينا دعاي نو غدي من كباركم لنا في دم صديق كبيب كدبلو كغربان كغراب راجات لودغا كبيب لودغا في براتو كبيچو سرافا اوبسي مالكتي والله عجنا ما جبانا ما كلت والله لازم قوس تنجرو ابادي تجارتي كبدا اما فورو فدايو غن دفجرو كانام فورو فد نبوسس ودانيو مينو مالك سيجار برباد ديكسينا بيتني جبرانا بيتني بوچوكونا بيتني واجر رفنولي انقلينو بيتني كسر بريدي قول آيا بغاقا أسينجيساني آمين ما كيشاتي نودي نبغاقين عارفك نو وقال لما فاقين عمو ملايكي سينا جرا وقال لما بغاقيساني والله نمني جالا إسن الرابون نما جبادا جالالتي تيساني نما فكينيا ذاتي namni dubbii namaa hin dhageenye namni jechoota namaa jala hin deemne namni kamataa ifit hin deemu akka keessanitti bultii horatee ilmoo dhaleet akka bareedee jiraata saniifuu namni dubbii namaa dhageessanii jaartii teessanitti garangalina jaarsinis dubbii namaa dhageesse jaartii teessanitti jaarsa keetti garangalini akka hawwii fi nasrii kanatti jiraadhaan isin jaawallaa hedduu takka namatti toltan. Thank you. Galatoomii maakii kenna. Ati nasri wallahi dhiirri Oromoo fakkeenya si godhuu dandeessu wallahi ati jechuun nama jabaa wallahi nama jaalalaaf waamee qatee waliin tureen Facebook kanarratti wallahi nama wanni takka harka siin kan nachiisne ati jechuun jabaa ilma jabaa dhugaa kana sumaanin jaaqabata jabaa. Galatoomii maakii shaateenna uffata sillee. Sisi hundi sumu wanda laana sisi maakeen beekamu arra wallahi dhugaadha ati nama jabaadha wallahi. Arama farula lab bener gode rachuna arge mira ke sangalle malib nasri farsite jede kana bloga ka singone shakka enna kasi wallahi ma kishate nagaleto mi lal gammatu ana argile kana jirenya halala oh my god hayati galato mi qalitena lal jirenya oromo queen galato ma hundi kesaniyu jirenya bareda bulti halala duga dubbatuuf maaki hagam akkami oofto soo argite wallahi sitti mun danda'u ilmu argatani bulti halala ijaaratani tire duga ma sitti ma anna hagam ak amin wallahi hayati galatomi qalitena keessattu jireenyi halala kun erga ilmu argatani booda baay'ee namatti tola me amma tiyaadi waggaa lama waan kenne fakkaata naaf hawwiin hanga ol fuune jecha garuu waggaa lama fakkeenya janaarii 15 irraa bara darbe hawwif nasri bicha turre bara nammo abu obsinani fi ummu obsinani taane dachaane ajaiba wallahi anna ajaiba jirenya dunya kun akana kababe ita kanaaf waan fi argine kana hunda oromotiin galatomi waan fi argine kana hunda siifillee na wina garwati ma yaada maakisha nama mishame ma yaada kana Tiko sias karena ya kan bukti ala kada kesa sentu bi beda. Guya kan duga Aisha. Ani ilmu jada ni beda. Ilmu ninjada tanje ilmu ta ninjada. Ilmu garo anak kan matin feda so wata kan tayin arkacho. Akala mama. Ilmu wa oksijeno itu nufti magi kena ifaje ba ibarbaji zalal tarfi do ilmu orgat male. Akala mati barbaji. Akka ufata gaba bitani ilmu ifaje barbaji. Ilmu arkatanti wallahi ninjara akam rugo. Sitin mi awa ki sitin daluba. Ufo margateno
Sittin tolu akkasitti yoo itti xaartee. Xaartee garatti baadhattee deemtee maal jettee yoo argatte malee. Akkasitti jaallatte ilmoo kee. Dhugaa osoo amma obsinaan hin argite jecha keessattuu ilmaan gafaa yoo ta'u ammoo baay'ee namatti tola. Hin argina kennu amma Reefaa biratti illee Firaa'olii fi wanta seenaa fa'a jechuudha. Obsinaan illee akkasuma beektaa qawxiidha hin taphata nama bohaarsaa. Dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi ani gaafa Janawaarii 15 kana waggaa lammaffaa kiyyaaf kaawwii irratti poostiin godhee ture beektaa garuu waan nu yaadne namoota gurguddaa meeqa ustaazota gurguddaa meeqa sooshaal miidiyaa kanneen beeytanii amala isaa daa'ima dhalattuu baatii 6 fiddanii maxxansuu maaliif barbaachise? Suuta jabaatee waggaa tokko ga'ee yoo miilaan deemuu eegale fiddanii maxxansuu dandeessanii. Kanaaf maafi suuraa isaa hin maxxansina jettanii waadaa namaa galtanii. So hin barbaachisu hin maxxansinaa nuun jedhan nuyyuu konfiis nu godhe beektaa? Nu ammoo waan namni nu gaafate hundaa hima goona. Obsinaan hin fidaa jennaan fiduu, hawwii fidaa jennaan fiduu. Gaafa badni illee baduudha beektaa? Dayaa jennaan dayuu, dabalaa jennaan dabaluu. Kan isaatillee maqaa seena qabeessa obsinaan. Maqaallee nama baastee. Yoomni dhufanii. An wallahi sila guyyaa karraa kana hin fida jedhee garuu hin godhinnaan jedhan. Wallahi namoota gurguddaa mee even ijoollee waxaatiidha kan jedhu iyyuu koomentii jalatti hin fidinaa xiqqoo haa guddatu naan jedhanii. Innaa anillee yaada isaanii fudhadhee okee jedhee dhiisee yaarra. Garuu dhugaa dubbatuuf nunu dabbareera. Amata takka guutu bakka amma baatii jaafola gaadhaa. Dabalaa jedhani. Araqee seetammoo gadabalanii. Ijoolleen biyya alaa abbaate ganzaba nyaatti ganzabarratti albaatii ganzabarra fincooftii. Akka Itoophiyaa sani aannan isaa keessaa ilmanii ittiin hin guddisani. Amata qaama gisee ilmoo amata ta'uuni dhufaa yaa amata tokko yoo guute inshaallah maxxansuudhaaf ni yaalla. Nu garuu nu dabbareera dhugaa dubbatuuf osoo har'a inni illee ilaalu jidduu jiraate akkas qabannee of bira teessisnee dhufnee haasofnee wallahi nutti tolaa ture. Maaliif ilmoonni maadha? Ani immoo gaafa isa waliin viidiyoo hojjetan maal laalu barbaada. Akka waliin bareedaa nama sadii taatanii. Rabbii umrii waliin isin haa dheeressu. Jaalalli biraa hin jiru. Waliin jiraadhaa waliin bareeddanii walirraa toltanii wallahi akka malee isin jaaladha. Hedduu takkan isin jaaladha. Isiniin kabaja guddaan isiniif qaba. Nuuf jiraadhaa isin jaaladna. Ayyee galatoomii wallahi maatii nullee hedduu si jaalannaa hedduu si qabnaa. Ishi nagaan nu ture jaalatee. Nagaa. Akkam mee afiyaan kee? Nagaa wallahi. Nagaa. Jireenya har'a kinoo beektaa haati obsinaan yaga ol fuune waggaa lammaffaa kennaa. Du'aayi nu godhi mee nu eebbisi waggaa sadaffatti akka rabbi nagaa nu dabarsu. Bakka wal eebbifnu. Nu eebbisa abdi. Rakkoo qabu taphataa du'aayi nu godhaanii jirraa jenna. Wadhu tapha tokko. Kamee bokkuu ka jibbee dhuguu ka garbaan waaqa gujii gurraachaa ati nu dhagaye. Dhageettuma owwaan ka gadii gadii ati nu hanqaat. Ka olii ati nu hanqaaq. Me'een nagaya. Hanqaaq. Me'een nagaya. Nagaa. Ka dalla olii nagaya. Nagaa. Ka dilla nagaya. Ka garba gurraachaa nagaya. Nagaa. Waaqa ati nu dhagaye dhageettuma owwaan ka gadii nu hanqaadhu ka olii ka garba gurraachaa nu hanqaadhu ati nu dhagaye garba gurraachaa ati nu dhagaye. Xiqqoo dabarran biyyoon dabal. Waggaa lama guutuu martidaarii waliin jiran abbaaf xiqqootti dabal. Kabara 2023 ka me'ee bokkuu ka dibbee dhuguu ka garba hannoo ka garaa gurraacha ati nu dhaga ka me'ee bokkuu nu dhaga yaa rabbi siyaafoo nu dhaga ganna dabarfata gosti nu Dabars. Amma Sadarka warra dhaabdare Abraam fattuun dabarru. Du'aayi na bochise beektaa onnee kiyya na tuqe. Waaqayyo
Marre nulle du'aa si goon abbaa abdii. Abbaa abdii ati jaartii qabdaa? Amma fuudhuu fedhayyuu ganna dhufu jiru kanaan fuudhuu fedha. Na fuusisuu fedhaniyyuu. Mee nu maal akkasi gargaaru barbaadda sargii keerra osoo maal si goone sitti tolaa? Diksii naa bittanii, jabanaa naa bittanii, burcuqqoo naa bittanii, waan irra rafnullee dhangallee nuu bittanii, manallee nuu kireessitanii. Mana nuu bitayyuu nuu kireessita abbo nuu bita. Mana nuu bita abbo nuu kireessinayyuu. Keessaa sargii kee immoo osoo eessa daggasanii sitti tola? Ani Dubai fuudhuu fedhe. Dubai fuudhuu fedhe jaartii. Dubai mana guddaatti wal fuudhanii jira jedhe. Ana si qopheessa mana guddaa kaagangoo barbaadame mana. Nama meeqa waamuu feeta sargii? Gaafa haruusa abbaa gittii kaa kunnoo namni agas ga'u dhufe nama samaraan waan gaafa sako nama haruusa abbaa gittii dhufe san guutu. Ta'ishaa. Thank you abbaa warri giftii naa kennitan ala jiraatu jira. Ma abbaan abdiilee deeggartoota mataa ofii danda'e qabaa? Nu moosisaa jedhiin. Maan waamoo yoo wayi jennaareen atummaan na moosisaa hidhiif malee. Na moosisaa bona moosisaa. Waliin rakkataa. Kataatiin takkafaa wal duungata. Keessummaa kamadhaa. Keessummaa qabatta keessummaa bataa bifataa jedhu. Keessummaa kamadhaa. Kataatiin takkafaa wal duungata. Kitaati tokko fa'aa wal dhungatan jaran akka nummoo anne kiyyaa gunnu galaafata. Tootoo takkaafna. Afaan keessa sanu. Afaan keessa. Jalaa bilikna. Nusifa dubbisuun malee qaxxaamuun barbaadnu. Nama du'aayii si goonee deemnaatillee du'aayii nu gootee har'a nullee guyyaa kabajaa guyyaa rabbiin bultii alaalaa nutti ijaarree jirra. Amiin jetta ishii seeraan dhugamaan si goona onneerra. Ayyee. Awi amiin jedhatillee. Rabbiin laal imaana dhugaa rabbi si haa kennu. Amiin. Duniyaa dhuma hin qabne riskii dhuma hin qabne rabbi sitti haa baasu. Amiin. Laal abbaa qabeenyaa akka Oromootitti miti akka Afrikaatitti miti akka addunyaatitti rabbi hin danda'a beektaa. Achi nama qajeelchina uuma xiqqoo irraa ol nama fuudha. Rabbi duniyaa dhuma hin qabne wayii rabbi sitti haa kennu. Amiin. Rabbi jeessayyuu nan godhe. Amiin. Hiyyeessaanuu ta'uun barbaadu sibichaa miti jedhu. Hiyyeessa namni waa barbaade wayii ta'ame. Innaa haadha manaa gaarii bareedduu laal tawaaman awwaattu tadhaana warwaattu. Rabbi si haa kennu. Amiin. Rabbi nasraan Ramataan gurraan hin dhageenye rabbi sirraa haa qabu. Nasraa fuudhu bichaa kanaan jenni naa rabsite har'ayyuu naa rabsaa rajjeeftu baate. Rabbi tabiraa haa godhu jedhu. Ani nasraanni wal loluun barbaadu. Waan ofii jaalate rabbi beekaa ta'u ofii jaalate rabbi si haa kennu. Amiin. Ammoo garuu talaal. Inni jala naganaa jaartii kadhataatii jirra. Jaartii iyyuu fuune mucaan daa'ima. Du'aayii godhaatii jirra. Amiin jedhaa jira. Koffiyyaatti godhanii cinqina. Amiin jedhu. Innaa akkasi abbaa abdi waan nu sii kadhanne kan hunda rabbi si haa hawwaatu. Amiin. Rabbiin umrii si dheeressee bakka ati jirtu nagaan si eegee hamtuu bitaa fi mirgaan sitti as deemtu rabbi sirraa qabee nagaan si haa jiraachisu. Amiin. Amiin. Allahumma salli ala Muhammad nagaan nu bul. Ayyee. Du'aayii godhadhaa bakka allee daabbaa barbaadataa deemu. Ayyee deemsi barbaadan. Waalaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maamni shoo jirtaa? Abboo fooloon kadhataa jira mee mana kee jalatiin tokko dhufee barreessaa bilbila isaa kaaniin akkaawuntiin kun injeeraa baree gonkuma wallaalee rabattaati ruusa biyya rabaa